Oromiyaa haadha seenaa guddaa handhuura Oromootaa galma sirna gadaa dachee heeraaf seeraa haadha caffee odaa badhaatuu gabbattuu magarsiituu hundaa xurii bara dhibbaa dhiigaan sirraa dhiqne wareegama qaalii alaabaa kee ol qabne. Gammannee gammadii bokkuu deebifannee nagaaf dimokiraasii tabaaroo tokkummaa misooma amansiisaa guddina tattamaa uummattoota wajjin jaalalaaf tokkummaa wabii jireenyaatiif goonee kaayyoo cimaa irree gaddeeffannee kaaneenuu abdadhu Oromiyaa leellisii dagaagii jiraadhu. Alaabaa Oromoo faajii walabummaa ibsituu Oromummaa mallattoo eenyummaa asxaa sirna tokkummaa abdii walabummaa faajii wareegamtoota dhiigaaf lafeen ijaaramte waggoota hedduu gocha diinaatiin awwaalamte har'a galata uumaa samii keessa balaliitee calaqqiiftee akka urjii iftee mul'atte. Kaabaaf kibbarra qaaritee bahaaf har'a qaaritee samiirra balaliitee har'a kunoo handhuura Oromiyaa Finfinneerra qubatte kan si jibbu gadditee kan si jaalattu gammadde.